firii daataa yookaan shabaka bilaash isiniif gadhiisuudhaan beekamu chaanaalli Gadaa Orootuub yeroo hundaa'u appilikeeshinoota haaraa ta'an qabatee isiniif dhiyaata. Arraas akkasuma appilikeeshina tokko kan zeenii fi moobaayilii irratti hojjetan isiniif qabatee dhiyaateera. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee obboleettii kabajamoo warreen afaan kana dhageessan hundi keessanuu isin jechaadha. Yeroo hundumaa warreen hin hojjetu jettan kun na ajaa'ibsiiftan yeroo hunda ni ajaa'iba. Maaliif jennaan wiitisaab lakkoofsa wiitisaab illee hammaan isinii qabu tokkotti warreen komentii barreessanii hin hojjetu yoo hogguun as hinna kootu siif hin sirreessaa jeen hamma dhufuullee diidan tokko. Yoo niif isaaniif sirratee jiraate ni sirrate jeenii himuu qaban ture. Yoo niif immoo sirrachuu fi baate lakkoofsa komentii jala kaayabsanii wiitisaabiidhaan dhufanii sirreeffachuu fi danda'an ture. Garuu appilikeeshinoonni gargariin guyya lamaaf akkana oolanii dabran. Ammoo appilikeeshinoota hojjetutti yeroo sanatti qaceelchuu ni danda'a. Mee arra appilikeeshiniin kun akkamitti hojjeta kan jedhamu waliin haa ilaallu. Innis kunuun ni argitan jeeyyaadha. Appilikeeshiniin kun isa kana. Dura daataa malee hin qabu. Waafii guyyaa cufaa akka ta'e ni argitu jeeyyaadha. Akkasuma zeenii fi moobaayilii keessa jiraachuus ni argitan. Seennee mee haa ilaallu. Amma inni kun hojjechaa jiru yoo jennee akkuma ilaaltanii gartan appilikeeshina kanarra kaadhee isa kanaatu hojjechaa jira. Sa'aatii lakkaawaa jira. Ni argitanii? Kanaaf ammoo deemnee mee YouTube seennee haa ilaallu. YouTube irratti mee fakkeenyaaf amma iyyoota irra dhooynee yoo hojjetu moo hin hojjetu. Akka hojjete dubbiin kun boru jabduu ta'a. Yeroo hunda isin garsiisuudhaaf jecha appilikeeshinoota warreen daataadhaan hojjetan yookaan shabakaadhaan hojjetan isin garsiisaan ture. Akkasuma warreen keessumaa warreen gara TikTokiin hordoftanis TikTokis seenee YouTubis seenee appilikeeshinoota kana hunda isin garsiisa akka hojjetu argaa jirtan. Akkasuma ammoo hogguu fiidiyoon hangala kana keessatti amma fiidiyoo kana jala lakkoofsa wiitisaabii isiniif kaayan ture. Warreen ammoo isiniif hojjechuu didee dhuftanii ammallee gaafachuu dandeessan. Ammoo fiidiyoon guutuun bakka irraa argamu YouTube Gadaa Orootuub. Asumaan yeroo YouTube keessa gaseentan chaanaala kanaaf maatii ta'a isiniin jechaadha. Warreen ammoo yeroo hunda ni hojjeta. Amma appilikeeshiniin kun sirriitti hojjechaa jira. Ammallee ni hojjeta. Kan ammoo iddoodhaan dhaabbatee jiru isa kana. Isa kana irraa fayyadamuu dandeessan. Amma gallakkeeffamu kanas irraa fayyadamuu dandeessan. Mee appilikeeshinii kana keessa seennee serverii isaa laaluu dandeenya. Settingii isaa hogguu keessa gadhooyite akkuma ilaaltanii gartan kana amma fakkeenyaaf isa kana United States irra hogguu keessa ammoo serverii gara jalaatti hogguu gabbuute amma asirratti isa kana ni argite yaada. Disconnect godheetiin dhaamsee isin garsiisame. Fakkeenyaaf amma dhaamseetiin jira. Amma isa kana dhooynee serverii haastaa kana jijjiiruudhaaf amma neewu tajaajiltoota gubbaa kanarra kaa'uudhaan seen irratti hojjeta. Akkasuma keessa gayyaatanii moobaayilii isa lamaan kanarra keessan ni hojjeta. Yoo nifi isa kanarra dhooytan ni hojjeta. Akkasuma amma maali isin garsiisa? Mee zeen haa isin garsiisu. Zeen amma as keessa waan hin jirree fi zeen isin garsiisa. Innis zeen kanarratti dhooytanii amma hogguu asirratti dhooynee asmarra dhooynee ilaalla. Ammoo asirratti hogguu gabbuun immoo sa'aatii asiin dabalanna. Amma sa'aatiin hin qabu. Inni rakkinni isaa sa'aatii suuta dabala waan ta'eef mee amma sa'aatii 5 qaba. Sa'aatii 5 fi daqiiqaa 40 ni argitan jeeyyaadha. Amma mee osoo irratti dhooynee hojjechuu dhabuun laallee duratti YouTube deebinee haa laallu ni hojjetu moo hin hojjetu. Amma disconnect godheen irraa deebi'ee fakkeenyaaf bifa kana hojjetaa hin jiru. Haya deebinee ammaan tan itti bannaa appilikeeshina kana ni hojjeta moo hin hojjetu. Warreen hin hojjetu jecha ooltan kanaaf ifa akka isin ta'uuf fiidiyoo tanallee dheeressuu dirqame. Mee amma connect goona. Disconnect irratti ammaan tana fiidiyoon tun akka hojjechaa jiru keessumaa daqiiqaa kan ni argitan jeeyyaadha. Haya deemnee amma mee YouTube itti deebinee haa laallu. YouTube itti deebinee haa laallu. YouTube reefu maraa jira. Amma YouTubein hojjechaa akka jiru. Arra wala sabaa qofaa fi fiidiyoo gaba. Okay. Keessaa deebinee amma serverii isaa hamma xumuraatti laallee barnoota arraan tanaa gabaabsuudhaaf jecha sa'aatii qofaa isiniif sa'aatii adda taa'im tajaajiltu tana yeroo hunda asirratti dhooytan kun beekamaadha waan ta'eef adda taa'im irratti hogguu dhooytan
sa'aatiin duraan sa'aa 5 turte amma sa'aatii 8 nuuf taatee jirti. Akkasuma yoo nifee mee barnoota kana arraantanaa gabaabsuudhaaf jecha warreen obboleettiyyaa warreen hin hojjetu jettan yeroo hundaafuu viidiyoo gama jalaatti diibi kireeshinii viidiyoo gara jalaatti telegiraama liinkii kana qabatanii dhuftanii hayyattanii gaafachuu ni dandeessan. Waan isiniif sirratuu didee hoggusa yoo isiniif sirratuu didee komii qabaachuu dandeessanii. Kanaafuu warreen karaa saniin dadhabdan diibi kireeshinii jala liinkii ilaaladhaaf hottaan afeerraa keenya barnoota biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.